Kanaan mana sadii dhabuu kooti. Arganii dhabuu dadhabanii dafqa'uu fi itti haala gorfadha jedhanii bira ga'anii ijaan arganii dhabuu Waaqayyo namaa oolchu. Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keessanii milkootanii itti haara galfattanii uffee jettanii Waaqayyo kan galateeffattan isin haa taasisu. Obboloota kun nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutii Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waan sin ajaa'ibuu fi wanta nama gaddisiisu akkasuma immoo keessattuu jechuudha dhaloonni keenya yeroo ammaa kana keessatti biyya ambaa keessa taa'ee biyya keessatti mana ijaaraa lafa bitaa kan inni jiru waa'ee lafee fi waa'ee lafaa baay'ee jabaatti jedhu abboonni keenya durii jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha viidiyoon ani qabadhee isinii dhufee jiru kuni wanta miidiyaarra deemamu yookaan immoo wanta oduu karaa namaan dhufe ton taane wanta obboleettii koo qabatamtuu rakkoo ishee hundumaa ani beeku biraan miidhaan kuni kan ishee irra ga'edha jechuudha. Kanaan jechuudha yeroo darbe viidiyoo ishee hojjetteen ture mana sadii ijaartee dhabdee abbaa manaa ishee mana sadii jalaa gurgurate qarshii isaallee tokko faayidaa irra utuun oolchin shamarroonni irraa fixanii jedhee kanaan dura viidiyoo jalqabaa irratti ji'oota lamaan dura moo tokkoon dura isiniif hojjetteen ture. Baay'een keessan komentii barreessaa turtanii otoo galtee jiraattee qabeenya isheen dhabdu jettanii turtanii garuu obboleettiin koo kuni jechuudha erga mana sana abdee booddee jechuudha gara kutattee isa umerraa isa ufuut caalattee yaada ishee hundumaa mana ishee duraa irraa kaastee tokko jettee Buraayyuu keessatti jechuudha lafa bitattee mana ijaarrattee sadarkaa kanarra geesse jechuudha. Gaafa sadarkaa kanarra geessu kunoo akkuma argitanii manni isaa jechuudha girgiddaan isaa dhaabatee barriin isaa itti kaa'amee jira. Viidiyoon kun viidiyoo suurri kun jechuudha suura jalqabaatu ta'eeti malee mastaayitiin illee itti bitameeti jira. Kun kan amma argitanii agaansaa kunillee itti hidhamee waan hundumaa bareedee xumuramee ture jechuudha. Suurri kun suura jalqabaati malee suura isaa sadarkaan manni kun irra ga'ee diigamee hin kaafanne jechuudha. Kanaaf asuma waan isin beekuu qabdan jechuudha obboloota koo mana kana maaltu diigee akkamittiin manni akkasitti ijaaramee sadarkaa kanarra ga'ee kunoo qullaa akkasittiin yeroo argitan kana mee maaltu isinitti dhaga'ama? Dadhabanii dafqanii yeroo hundumaa aarsaa kaffalanii jireenya biyya ormaa keessatti gatii dadhabbii ofii ijaan arganii immoo halkan tokkotti dhabanii buluu jechuun hagam akka nama gaddisiisu. Egaa mudannoon obboleettii kanaa immoo baay'ee keessaniif muuxannoo haa ta'u jechaan viidiyoo kana akka waraabu na taasise jechuudha. Obboleettiin koo kuni karaa gaa'ela isheetiin jechuudha duraan manoota hedduu abdee turte. Ergasii immoo gorsinee jajjabeessinee deebitee hojii ishee hojjetattee maallaqa ishee walitti qabattee Finfinnee irraa lafa bitattee mana ijaarrattee sadarkaa kanaatiin geesse jechuudha. Kan isin amma argitan kana gaafa achirra keessu luukii 60 kan isheen ijaarte jechuudha. Luukii 60 ijaarte gaafa sadarkaa kanarra ga'u mana sana jechuudha mootummaan hin diige. Warri diigan iyyuu jechuudha baay'een isaanii mootummaa sababeeffatanii haala hattummaatiin kan isaan deeman jechuudha. Waan isin ajaa'ibu diiganii yeroochuma sana jechuudha luukii 60 irraatii fudhatan jechuudha. Kun akkuma isin argitanii itti waqqaramee jira qorqorrooni. Milishoonni fi hidhattoonni ganda sanaa jechuudha mootummaa sababeeffatanii akkuma jiruun jechuudha luukii 60 sana hin fudhatanii erga fudhatanii isheenillee baqqaa callisteetuma dhiistee ergasiiti immoo ji'oota muraasaa booda haalli seeraa sirratee dhadhanii warra duraa otoo hin taane booddeedhaan namoonni biraa dhufanii sirrataa jedhanii deebamee akka ijaaramu gubboo laatame deebistee ammas irratti qorqorroo sana deebistee ijaarte jechuudha. Gaafa deebistee ijaartu ammas immoo qaamni biraa dhufee jechuudha. Qaamni biraa dhufee qorqorroo sanallee lammataa hin fudhatanii achi immoo girgiddaa isaa gar tokko irraatii cabsan jechuudha. Cabsanii lammuu akka irratti waa tokko ijaaree dhakeekkachiisanii dhiisanii isheenillee baqqaaruu sanatti aartee baay'ee tokko hin dhiifne waan goonuu dhabne maaliifree aangoon kan mootummaatii lafti kan mootummaatii waan ta'eef
wanti ta'am tokko hin jiru itti dhiifteetuma mee yeroo wajjiniin haala wajjiniin gaafa seerri kun immoo sirratu jettee itti dhiifte akkasumatti itti hixirtee jechuudha. Gaafa itti haxirattee dhiistu maaltu isinitti fakkaata? Egaa muka jiketti qottoon baay'ataa jedha Oromoon mitiire. Amma gaa obboleettiin kun simmintoo buustee turte, dhagaa buustee turte, waan hundumtuu gibbii guutee ture jechuudha. Yeroo isaanii akka irratti hin ijaaramneef akeekkachiisan sanatti. Kanuma keessa egaa hattuu biyya keenya hin beektu dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kana keessatti wanta tokko sababeeffatee isa ittiin adeemamu caalaayyuu namni aabitti yeroo itti wal hatudha. Amma gaa warri qaama seeraa mana kana qorqorroosaa irraa diiganii akeekkachiisanii deemaniiru. Garuu mastaayitii barrii lama itti hiisistee turte yeroo sana jechuudha namari'achaa turte. Sadarkaa mastaayitiitti bituu geessetti jechuudha. Barrii lama kan malee hafne jechuudha keessoo isaatti. Yeroo kana maal isinitti fakkaata? Wanti hundumtuu gibbii guutuudha. Simmintoon dhagaan bu'ee wanti hundumtuu gibbii guutuudha. Yeroo warri mootummaa jechuudha qaamni mootummaa sun akeekkachiisanii irraati deemanii qaamni hin beekamneen immoo jechuudha bifa hattummaadhaan jechuudha. Wanta gibbii keessa jiru tokko lamaan jechuudha. Jaluma hatachaa jechuudha. Dhaqanii maal isinitti fakkaata? Haga barrii isaa cabsanii fudhataniitti girgiddaa isaallee qoraan isaa gurguradha jettee gaafa axxu hin dhabde jechuudha. Mana kunoo isin argitan kana tokko lamaan girgiddaa isaarraa hataa, barrii isaa mastaayitii isaa irraati hataa. Aqanii madabii qullaa lafa qullaatti hambisan jechuudha. Mee maal jettu isin kana jechuudha. Egaa baay'een keenya maatiin keenya maatii baadiyyaarra jiraatanidha. Haa ta'u malee immoo warrumti magaala keessa jiranii itti gaafatamummaa fudhatanii mana kana ijaaraniif iyyuu yeroo hundumaa hojii deemu. Haa ta'u malee immoo isheen biyya ormaa keessa jirti akka mataa ofiititti yeroo hundumaa namni ganama qe'ee galgala qe'ee irra deemee ilaalu hin jiru. Yeroo kana gaa qaamni biraan immoo akka hattummaatti jechuudha qabeenya isheellee jechuudha isarraa fi gurguratteellee kanuma qarshii isheerra kaawwattu amma tokko walakkaa qarshii isheellee deeffattee kan bu'aa buufattu tokkollee jechuudha hin arganne jechuudha. Otuma qorqorroon irra keessaa kaafameeyyuu girgiddaa isaallee amma tokko falaxaasaa gurgurachuu hin dandeessi turte. Akkasuma immoo mastaayitii isaallee barrii isaallee gurgurachuu hin dandeessi turte. Garuu otoo isheen hin beekin jechuudha kunoo akkasittiin qaamni hin beekamneen kunoo mana kan akkasitti jechuudha duwwaa hambisanii gaafa isheen nan gurguradha qoraanuma isaallee magaalaa hin bitama hidhamee jedhamee akkasumatti yaadamee gaafa axxu kunoo akkasitti duwwaan hafe jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti seerri biyyattii keessas hin jiru. Ragaa qabatamaan otuma jiraatayyuu namni namaaf murteessu hin jiru. Waaqayyo gooftaan maccaa biyya keenya kanas haa yaadatu dhugaa dubbachuuf obboloota koo. Baay'ee tokko dadhabanii dhabuu mogolee nama buusa akkasuma immoo jechuudha. Har'as ta'u borus ta'u yeroo hundumaa jechuudha wanta biyya keenyarraa abdii nama kutachiisudha. Yeroo hundumaa kan nuti dhagaa oollu kan nuti argaa oollus jechuudha. Yeroo ammaa keessatti obboloonni koo fageenyarra teessanii waa'ee lafa keessanii waa'ee mana keessanii magaala garaagaraatii bittanii itti haxirtaniituman dhiisinaa namoota irra adeemee isinii ilaalu yeroo hundumaa dawwalaatu abbaa itti godhadhaa yookaan immoo maatii keessan keessaallee jechuudha akka irra deemanii isinii to'atanii ta'uu malee jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha hattuun baay'ee biyya keenya keessatti rakkisaa jirti jechuudha. Karaa qarshii moobaayilii qofaa miti yeroo ammaa kanatti jechuudha wanti biyya keenya keessatti hin hatamne hin jiru jechuudha. Ala namaarraa kaasee kunoo hanga jechuudha citaa lafaarraayyuu jechuudha wanti hin hatamne tokko hin jiru. Waaqayyoomti biyya keenya kana haa yaadatu. Kan abaarsa guddaa biyya keenyatti fidaa jiru, kan qaala'insa guddaa biyya keenyatti fidaa jiru waan akkasiiti. Yeroo ammaa kanatti waaqayyoomti hunduma keenya haa gargaaru. Jabaadhaan isin jedha obboleetti keenya immoo gaa waaqayyo gooftaanii gatii dadhabbii ishee ilaalee yeroo hundumaa imimmaan bu'aa turteetti
kanaan mana afur abdi jechuudha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi kanaan mana afur abuu isheeti mana afur miti mana tokko dhabuun iyyuu baay'ee sammuu nama fuudha. Egaa obboleettiin keenya sammagaa waan hundumaa mo'attee waaqayyo ishee gargaaree jireenya ishee carraa ishee mokkorachaa jirti waaqayyo ishee milkeessu jechuudhaan amantii qabdanillee obboleettii kanaaf waaqayyoon kadhadhaa isinin jedha jabaadhaa gooftaan isin haa eebbisu waaqayyo hunduma keessan isa karoorfattanii isa itti jalqabdanii galma isin haa geessisuun jedha obboloota koo.